Kabande sidip dhiyaannee jirra oduu addaa kan isin dhageessisu an gammachiis magarsaati. Oduu keenya jalqabaatiin hongeen waggoota 40 keessatti isa hamaadha jedhamee naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti lubbuu namaaf beelladoota gaagaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa 11tti himan. Jiraattonni naannichaa dubbifne akka himanitti godina Baalee Bahaa aanota 7 fi godina Harargee Lixaa aanota 3 keessatti rooba waqtiilee 5 osoo roobiin hafeen ammallee beelli jabaan mudataa jiraachuu dubbatanii jiru. Jiraattota dubbisuun Daraartuu Shaamiitu qindeesse. Hongee waggoota 40 keessatti isa hamaadha jedhame naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti hammaachuu jiraattonni Oromiyaa 11tti himan. Jiraattonni naannichaa dubbifne akka jedhanitti godina Baalee Bahaa aanota 7 godina Harargee Lixaa aanota 3 keessatti rooba waqtiilee 5 osoo hin roobin hafeen ammallee beelli jabaachuu himan. Akkuma beekamu kanaan dura roobni yeroo 5 walitti aansuu waan caameef margaa fi bishaan lagaa goggoguu hordofee beelladoonni uummanni ittiin gargaaramu harki guddaan jalaa dhumuu himan. Godini Baalee Bahaa aanota 8 kan qabu yoo ta'u aanota 8 keessa aanaa tokkoon alatti aanonni 7 guutumaan guututti rakkoo beelaan miidhamaa akka jirullee kaasan. Jiraataan godina Baalee Bahaa irraa dubbifne akka ibsetti aanota balaa hongee miidhaman keessaa tokko aanaa Daawwee Sarar, aanaa Sawweenaa, aanaa Raayituu, aanaa Daawwee Qaaccanii fi aanaa Laga Hidhaa yommuu ta'u aanaawwan kanneen keessa kanneen jiraatan hawaasni haala ulfaataa keessa jiraachuu himanii jiru. Godinni Baalee Bahaa kun beekamu aanota 8 qaba. Aanota 8 keessaa aanaa tokkoon alatti hundi isaanii gammoojjiidha. Aanota gammoojjii kana keessatti gargaarsi mootummaa fi dhaabbileen mootummaatiin godhamu jiru xiqqaa waan ta'eef yeroo ammaa kana uummanni haala hamaa haala yaaddessaa daa'imman keessattuu daa'immanii fi dubartoonni haala hamaa keessa jiru. Yeroo ammaa kana dubbatti namoota tokko qabeenya hin qabne horii hongeen jalaatis yeroo ammaa kana sadarkaa of keessatti irraan ga'ee jiru. Mootummaan fi qaamoleen mootummaa gara garaatti kan yeroo ammaa kana kan isaan gaggeeffatan godina Booranaa fi akkasumas Booranallee hongee kana mudatee hongeen Booranaa fi hongeen Baalee Bahaa wal adda ta'u Booran yeroo ammaa kana qabumaa jiru ho'iidha. Gammoojjii Baalee ammoo himaa jiru gaaga'ama hamaa keessa jiru horii dhumee taree lubbuu ilma namaati. Kaniifuu haalli amma deemaa jiru godinni fakkeenya aanota akka Raayituu, Daawwee Sarar, Daawwee Qaachan, Sawweena, Laga Hidhaa yeroo ammaa kana dubbatti uummanni haala hamaa haala yaaddessaa sadarkaa lubbuu dhabuu irra ga'eetti. Itti dabaluunis namni kun hongee waggoota 3 oliif walitti fufiinsaan hawaasa gaaga'aa ture yeroof wayyaa'us yeroo dhiyoo as caama akka haaraatti mudateen aanawwan gammoojjii godina Baalee keessa kanneen jiraatan uummanni rakkina beelaa jabaa keessa jiraachuu Oromiyaa 11tti himan. Hawaasni kun xiyyeeffannoo qaamolee kamuu harkachaa akka hin jirre kaasuun balaan hongee waggootaaf lubbuuwwan beeyladaa galaafachaa ture amma gara lubbuu namaatti dabruullee ibsan. Haaluma wal fakkaatuun jiraataan godina Harargee Lixaa aanaa Bookee irraa dubbifne akka jootti godina Harargee Lixaa aanaawwan 3 keessatti rakkoon hongee hammaachuu ibsan. Amasati gamadummaa takka takkatti gidee takka takka kawa bakka yeetti duraan baatii asaajiifaa fufaakaa jirti bakka waan darbaa fi sunillee nama hunda wal gootoo hin ta'in hanga bakka isaan ittayyuu argaadha. Malees waan uummata raafummaa ta'uu hiikomti. Haala boka kana keessatti araddaan haalaan akkasitti miidhamaa jirtu araddaa 5. Ka'umsi balaa hongee kun waggoota 2f roobni walitti dhaabee baduu fi qaala'insi jireenyaa guutuu biyyattii gaaga'aa jiru sababa ijoo ta'us dhabamuun nageenyaa uummanni kun karaa danda'ameen beela kana akka ifirraa hin ittisne qooda guddaa qabaachuu himatu. Hanga ammaatti deeggarsi karaa mootummaan isaaniif godhamaa jiru kamuu akka hin jirre kaasuun aanaa Bookee gandoonni 5 rakkoo beelaa cimaa keessatti kufuullee himan. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Lixaa aanaa Burqaa Dhimtuu Malkaa keessattis balaa hongee mudateen uummanni beela'uun rakkoo hamtuu keessa jiraachuu namni naannichaa odeeffannee nuuf ibsan. Kanaan wal qabatee ogeessi beeyladaa godina Baalee Bahaa irraa dubbifne akka ibsetti waggoota 4 dabran keessa beeyladoonni hawaasni naannichaa ittiin gargaaramu walakkaa ol dhumuu himan. Hanga danda'ametti rakkoo kana ittisuuf tattaaffiin gama isaanii jiraatus meeshaalee rakkoo kana ittisuuf itti fayyadaman argachuuf karaa mootummaan laafinni waan jiruuf humna keenya olii jedhan. Waggaa 4 kanatti beeylanni aanaa kana parsantii walakkaa oliin akka dhumate namni martiin beekamaa deeggarsi karaa mootummaatiin karaa qaama adda addaatiin jirullee laafaadha. Akkasuma immoo deebi'ee rakkoon irra guddaa nama beeylanni kan dhumate namni amma qabu 2-3 afranitti galee jira 2-3 afran sun kana dura ji'a kana humaan taane ka duraan dhuma malee ka amma jiran ammoo yeroo ammaa kana saaxilamummaa nyaata beeyladaatii fi rakkoo bishaanii amma seenuu jalqabanii ji'a rooba dhiyoo roobe san xiqqoo dandama dhamaan ta'eef amma ammoo yeroo ammaa kana deeggarsa guddaa barbaadan jechuudha. Mootummaan akka tokko
deeggarsa qorichaa beeylada deeggarsa nyaataallee haga tokko taasisee jira. Garuu yeroo bakka bu'u waan kun dura du'aa kun ammoo dura miidhamaa yeroo isaa kan eegganne waan ta'eef ciccita waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye. Nyaannummaan dhuusee illee konsantireetii miti nyaata gartee beeylada sana dabalchiisuu hin dandeenye waan ta'eef kun ammoo yeroo inni konsantireetii nu gaafannutti yeroo silaa beeyladni humna hin qabnetti nyaata konsantireetii dhufaa wal eeguu dadhabuun miidhaan guddaan dhaqamaa turee jira. Haa ta'u ammoo karaa mootummaallee karaa miti mootummaallee deeggarsi taasifamee jira. Harki namaa wanni nama baasuu hin danda'u. Gahaa miti walumaa galatti jechuudha. Balaan hongee kun godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti uummata gaagaa kan jiru yommuu ta'u, rakkina waggootaaf lubbuu namaa fi beeyladaa gaagaa jiru kana irratti jiraattonni godinaawwan kanneen keessaa dubbisaa turre akka himatanitti hongeen isaan miidhaa jiru kun mootummaa uummata isaaniif dhimmamu qabaachuu dhabuu fi deeggarsa dursee isaaniif godhamuu qabu waan hin godhaminiif sadarkaa hammaataa kana irra ga'u himatu. Akka waliigalaatti godinoonni balaa hongee miidhamaa jiran godina Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Boorana, Gujii Bahaa, godina Baalee Bahaa keessatti haalaan hammaachaa akka jiruu fi jiraattonni naannichaa deeggarsa hatattamaa akka barbaachisu Oromiyaa 11 oduu guyyaa guyyaa dhiyeessuu keessatti gabaasaa turuun ni yaadatama. Godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruutti hawaasni rakkoo hongeef nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gargaarsa dhabuutiin haala hammaataa keessa jiraachuutu himame. Rakkoo hammaataa hawaasni aanichaa keessatti kufuu himatan kana bulchitoonni aanichaa fi hooggantoonni buusaa gonofaa aanichaa mirkaneessuu sabquunnamtiin aanaa Sabbaa Boruu karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii jiru. Guutuu gabaasa kanaatiif Qumbii Qidaaboo. Godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruutti hawaasni rakkoo hongee fi nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kanneen jiran gargaarsa dhabuudhaan haala hammaataa keessa jiraachuun himame. Rakkoo hammaataa hawaasni aanichaa keessatti kufuu himatu kana bulchitoonni aanichaa fi hooggantoonni buusaa gonofaa aanichaa mirkaneessuu sabquunnamtiin aanaa Sabbaa Boruu karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii jiru. Aanaa Sabbaa Boruutti kanneen qe'ee fi irraa sababa rakkoo nageenyaa fi hongeetiin buqqa'an magaalaa Darmee kaampii buqqaatotaa keessa akka jirantu himama. Hawaasni kaampii kana keessa da'eeffate hanqina midhaan nyaataa, rakkoo fayyaa fi meeshaalee itti fayyadamaa buqqaatotaaf barbaachisan dhabuudhaan rakkoo hammaataa keessa akka jiran sabquunnamtiin aanichaa ibsee jira. Sabquunnamtichi ittuma dabaluudhaan jilli hooggantoota aanichaa seektoroota adda addaa irraa walitti dhufuudhaan rakkoo hammaataa keessa hawaasni kun akka jiru mirkaneessuu isaanis ibsee jira. Kaampicha keessa buqqaatonni abbootii warraa qofti 600 ol ta'an keessatti akka argaman kan eerame yommuu ta'u, guutuun hawaasa aanichaa rakkoo hongee hammaataa fi sadarkaa lubbuu namootaa weeraruu irra ga'e keessa akka jiru ni yaadatama. Hoogganaan buusaa fi gonofaa damee aanichaa obbo Tolaa Garramuu gama isaaniitiin baay'ina namoota rakkoo beelaa keessatti kufanii fi deeggarsi gama mootummaatiin godhamaa jiru kan waliin madaalle ta'uu yaadachiisuudhaan deeggarsa argame kamuu karaa haqaa fi haqa ta'een uummata keenya biraan ga'uun barbaachisaa akka ta'es dhaamanii jiru. Aanaan Sabbaa Boruu godina Gujii Bahaa keessatti aanaalee 8 yeroo ammaa hongee hamaaf saaxilamanii gargaarsa hatattamaa barbaadan keessaa tokko yommuu ta'u, bara darbe aanaa kana keessatti sababa beelaan lubbuun namootaan 45 olii darbuu isaa isinii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Aanichatti kana dura haadha duutee bulte daa'imni hodhaa turee fi kanneen biroo beelaan lubbuu akka dhaban hoogganaan buusaa gonofaa dabalatee bulchitoonni gandeenis himanis bulchaan godinaa fi hoogganaan buusaa fi gonofaa Oromiyaa kun soba jechuudhaan waakkatanii turan. Hoogganaan buusaa fi gonofaa rakkoo hongee Oromiyaa keessa jiru humna mootummaa naannichaatiin olii miti jechuudhaan waakkachaa kan ture yommuu ta'u, guyyaa kaleessaa immoo faallaa kana ayyaamicha gargaarsaa dhiyeessee jira. Dhaabbileen akka adda bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalaa Oromoo fi kanneen biroo mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadama jechuudhaan komachaa kan turan yommuu ta'u, koomishiniin mirgoota namummaas gama isaatiin mootummaan rakkoo hongee fi beela biyyattii keessa jiruuf xiyyeeffannoo barbaachisu hin kenne jechuudhaan komachaa turee jira. Ammayyuu mootummaan lubbuun namootaa sababa hongeetiin darbe hin jiru kan jedhu yommuu ta'u, ta'us kibba Oromiyaa godinaalee 10 keessatti rakkoo hongeetiin uummanni haala hammaataa keessa jiraachuu amanee jira. Faallaa kanaan garuu uummanni fi odeeffannoon karaa adda addaatiin himaa jiraniin lubbuun namootaan godinaalee akka Booranaa, Gujii, Lameen, Baalee, Arsii fi Harargee keessatti darbaa akka jirutu himama. Beela Booranatti mudate jala uummata baraaruuf qaamoleen gargaarsaa tumsa lammii taasisuu itti fufanii jiru. Gargaarsa waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa dabalatee bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa birrii miiliyoona 250 kan taasise yoo ta'u, abbootiin qabeenyaa magaalaa Adaamaas birrii miiliyoona 22.5 ol gumaachuu isaanii ibsamee jira. Bal'ina oduu kanaatiif Maadii Abdul Baasit. Beela Booranatti mudate jala uummata baraaruudhaaf qaamoleen garaagaraa tumsa lammii taasisuu itti fufanii jiru. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa naannolee Oromiyaa fi Somaalitti lammiilee hongeef saaxilamaniif deeggarsa birrii miiliyoona 200 ol kennuuf murteessee jira. Barreessaan olaanaan waldichaa obbo Geetaachoo Taa'aa ibsa kennaniin waldichi lammiilee naannolee lameen keessatti hongeedhaaf saaxilamaniif deeggarsa maallaqaa nyaataa fi bishaan dhugaatii walumaa galatti birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 6 ol caalu gumaachuudhaaf qophaa'ee jiraachuu ibsan. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa birrii miiliyoona 250 kan taasise yoo ta'u, abbootiin qabeenyaa magaalaa Adaamaas birrii miiliyoona 22.5 ol gumaachuu ibsamee jira.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiilee godina Booranaa hongeen miidhamaniif deeggarsa namoomaa fi midhaan horii birrii miiliyoona 255tti tilmaamamu deeggaruudhaan gara godinichaatti imalchiisaa jiraachuun ibsamee jira. Deeggarsichi abbootii qabeenyaa jiraatota magaalichaa fi bulchiinsa magaalichaatiin lammiilee hongeen miidhamaniif kan taasifame ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himanii jiru. Kana malees dureeyyiin Oromoo kanneen akka obbo Yaadataa Junaydii fi obbo Tokkummaa Fiixee wal duraa duubaan birrii miiliyoona 10 fi miiliyoona 8 gumaachanii jiru. Abbaan qabeenyaa obbo Israa'el Dagafaas miiliyoona 10 gargaarsa uummata Booranaa fi bakkeewwan adda addaatti hongeen miidhamaniif galii taasisanii jiru. Hongeen waggoota 40 keessatti isa hamaadha jedhame naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti lubbuu namaa fi lubbuu loonii gaaga'aa jira. Gadaan sabbaqaa baallii dabarsuuf odaa bultumitti qophii gochaa kan jiru ta'utu himame. Sirni baallii dabarsuu gadaa odaa bultum jalatti geggeeffamu guraandhala 28 jiloota garaagaraatiin eegalas jedhamee jira. Mallattoo sirna dimookiraasii haqaa ta'uun kan leellifamu sirni gadaa waggaa 88 baallii abbaa dabareef dabarsee kenna. Odaan qote sun heerri Oromoo jalatti guutame odaan bultumis guraandhala 28 2023 irraa eegalee hanga bitootessa 10tti jiloota garaagaraatiin gadaan sabbaqaa gadaa dhiphaaf alangee dabarsee kennuuf yeroo ammaa qophii jabaa irra jiraachuu abbaan gadaa Shaamil Amadoo himanii jiru. Namni gadaaf kaadhimamu warra horteessaa qulqulluu arjaaf goota ta'uu qaba kan jedhan abbaan gadaa Shaamil Amadoo uumaa fi uumama qixxee ilaaluunis heera uumamaa ganamaatis jedhanii jiru. Qophiileen jila kanaan dura qophaa'aniin galmoonni 8, kormi 8, dhibaayyuun 8, eelaawwan 8 kan qotamanii fi dhimmoonni kanaan waliin qophaa'an biroo hedduunis kan jiran ta'uunis ibsamee jira. Qophii torban tokkoof geggeeffamu kana bareechuuf ilmaan Oromoo biyya keessaa falaa akkasumas deeggartoonni sirna gadaa martinoo affeeramanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin dureewwan mormituu Beelaaruus biyya alaatti argaman haleellaa dirooniitiin dhiyeenya magaalaa guddoo Miniskitti xiyyaara waraanaa Raashaa haleeluun miidhaa irraan ga'uu himanii jiru. Dureen dhaabbata farra mootummaa Beelaaruus Baay'eepool Aleksaandar Azaaroov karaa teelegiraamii irratti haleellaa raawwatameef itti gaafatamummaa fudhatanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Dureewwan mormituu Beelaaruus biyya alaatti argaman haleellaa diroonii dhiyeenya kana magaalaa guddoo Miniskitti xiyyaara waraanaa Raashaa haleeluun miidhaa irraan ga'uu himanii jiru. Dureen dhaabbata farra mootummaa Beelaaruus Baay'eepool Aleksaandar Azaaroov karaa teelegiraamii irratti ibsa laataniin haleellaa raawwatameef itti gaafatamummaa fudhatanii jiru. Xiyyaarri waraanaa akeekkachiisa jalqabaa Bireef A50 jedhamu buufata xiyyaaraa Maanchuusitti haleellaa hedduu raawwatee jira. Haleellaan kun yeroo hariiroo Miniskii fi Mooskoo jidduutti dabalaa dhufetti kan raawwatame yoo ta'u, haleellichis fuulduraa fi qaama jiddu galeessa xiyyaarichaa akkasumas raadaarii fi anteenaa isaa kan barbadeesse ta'uu garichi teelegiraamii irratti himee jira. Dursaan garicha Azaaroov akka himanitti diroononni turan opereeshinicha keessatti kan hirmaatanis lammiilee Beelaaruus akka ta'an himanii jiru. Gorsaan hoogganaa mormituu Beelaaruus Firaank Veekooraa BBCtti akka dubbatanitti haleellichi ammayyaadhas jechuunis himanii jiru. Sababii lammiilee Beelaaruus haala shororkeessaa guutuu keessatti argamaniif kun baay'ee waan gaariidhas jedhanii jiru. Itti dabaluunis paartii mormituu kun dhugaatti namoota naannichaa fi waraanaan gargaaramnee miidhaa kana xiyyaaricha irraa qaqqabsiifnerras jedhanii jiru. Haa ta'u malee dhimma kanarratti waraanni Raashaa fi Beelaaruus waan jedhan takka illee hin qabani. Dhaabbanni TV Kiriimiliin waliin hidhata qabu tokko akka mirkaneessetti buufata xiyyaarishaa irratti haleellaa diroonii kan dhaqqabe ta'us gabaasee jira. Raashaan xiyyaara kana akka giddugala ajaja humna qilleensaatti akka itti fayyadamaa turtes himanii jiru. Baay'eepool gareen mormituu Beelaaruus kan amma haleellaa raawwatameef itti gaafatamummaa fudhate kun qondaaltota seera raawwachiiftota duraanii kan amma pireezidaantii Aleksaandar Lukaashenkoo morman kan hammateedha. Gareen kun mootummaa biyyattiitiin kanneen akka dhaaba shororkeessotaatti farajaman keessaa isaan tokko turani. Beelaaruus kallattii waraana Yuukireen keessatti hirmaachuu baatus obbo Lukaashenkoon loltoonni Raashaa akka karaa Beelaaruus gara Yuukireenitti dhukaasan hayyamanii jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun addaaf jennee qindeeffannee kanneen hangammaa turan oduu sin dhageessuun kan isin waliin ture Gammachiis Magarsaa ogeessa kaameraaf teeknikaa murteessaa Hussein waliin ture qophiileen Oromiyaa 11 kanneen hafanitti fufuu gama kiyyaan nagaan tura.